Nagaa maatii Abdii Akaadaamii akkam jirtu baga nagaa taatanii tole Dhaabasaa Magarsaa jedhama. Keemistirii kutaa 11ffaa isiniif qabadheetii jira. Keemistirii kutaa 11ffaa kana keessatti ni yaadattu jedhee yaada paartii 1 waliin ilaalleetiin hin turre. Ramoo paartii 2 isiniif qabadheetiin hin jira. Which is about early experiment to characterize atoms, mean that discovery of some mathematical particles qabxii jedhu sini qabadheetiin hin jira. Har'a qabxii kana waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu isinis keessummaa taatanii jirtu yoo ta'e jechuun kan dura subscribe gootanii jirtan yoo ta'e subscribe godhaa isiniin jennaan. Maatii yoo taatan immoo viidiyocha like share gochuudhaan hariyootaa fi barattoota baay'ee bira akka ga'uuf qooda keessan baadhaa isiniin jennaan. Meerra gara qabxii keenya isarraatti dhufuudhaaf maal ilaaluuf deemaatiin hin jirra qabxii jedhutti gaafa ishinu mean that's objectives of the lesson. So at the end of this video barnoota keenya har'aa kana xumurratti you have to able to discuss the discovery of electrons, mean that how the electrons was discovered, electronin akkamiin discover taati qabxii jedhu waliin ilaalla. Akkasumas describe the property of cathode rays. Cathode rays in one akakamiti maali kayensa wanjiro waliin qabxii kana kaastetiin ilaalla. And also you have to define the term radioactivity, radioactive decay, and radio isotopes jarreen kana kaastetiin ni ilaalla jechuudha. Kana understand gootu yaada dhumara qabxii keenya irratti. And also you have to describe the common types of radioactive emissions. And lastly, you have to illustrate alpha scattering experiments and summarize and interpret the major contribution of experiments of Thomson. Kanaaf dhuma video keenya irratti qabxii kana akka gaariitti hubachuutiin hin qabnu. So akkuma jalqaba irratti isin kaasuudhaaf yaalli wanti nuti ilaaluutti deemaatiin jiru is about the discovery of subatomic particles. Among the discovery of subatomic particles, let us start to discuss how the electron was discovered. So let us proceed dealing about the discovery of the electron. The first experiment on subatomic particles was carried out by Thomson using cathode ray tube apparatus, mean that we will see by the figure. Figure ittiin sun mean that cathode ray tube apparatus kun maal fakkaatti kan jedhu figure isaa gara gadiitti ni ilaalla. Haa ta'utii garuu the experiment on subatomic particles discovery was carried out by Thomson. Yeroo jalqabaatiif subatomic particle discover gochuudhaaf experimentiin jalqaba dalagamte eenyuun jalqabamte yoo jenne Thomsoniin dalagamte jecha. So in this apparatus mean that in cathode ray tube apparatus kana figure isaa ni qabna gara gadiitti ni ilaalla jechuudha slide itti irratti. So in this apparatus two electrodes mean that cathode and anode are sealed or inserted into glass tube from which air has been evacuated, means that the air become removed. Cathode ray tube apparatus kana keessatti electrode lama insert godheera. Electrode lama keessa ka, which is that two electrodes are cathode and anode. Tubichi isa kana ta'a jechuudha. It is the tube. Tubiin Thomson fayyadame cathode ray tube kan jennuun ishee kanadha. Cathode ray tube kana keessatti electrode lama insert godheera namichi kun qorannoo isaa keessatti. The first one is cathode, which is negatively charged, and another one is anode. Tube kana keessa anode fi cathode kana tube kana keessa insert godheera namichi kun, in which anode is positive and the cathode is negative. Cathode ray tube kan jennu apparatus kanadha. Apparatus kana keessa electrode inni cathode fi anode dha jenneerra. Mee akkamiin meeshaa kanatti fayyadame? In this apparatus means that in cathode ray tube two electrodes inserted kan jennu eenyuun jechuudha. Kanaafuu cathode fi anode dha jecha. From that the gas become removed. Gaasni achi keessaatii remove ta'eera. Gaasni achi keessa jiru remove ta'eera jecha. So when the high voltage current is turned on,
The glass tube emits greenish light in the beam of light, which is rays that seen at the anode. Gaafa voltage irratti gaafa banamu akkasuma electric current gaafa irratti gaafa gallakkifamu the glass tube emits greenish lights. Laayinii greenish ta'e wayi tokko gallakkise jechaadha. Gaafa maal ta'u lookit yaadadhaani asitti maal jenneerra kaatorree tiibii kana keessatti maaltu jira jenneerra eerii remove godhameera anodiin insert godhameera kaatodiin insert godhameera. When this voltage become turned on voltage ittiin kun akkasuma electric current kun gaafa turned on godhamu maaltu ta'e nuun jedha. When the high voltage current is turned on the glass tube emits greenish lights in the beam of lights seen at the anode. Naannoo anoditti kalariin akkasuma greenish lightiin kun gaafa emit gaafa ta'u reesiin kun which rays greenish lightiin kun eessatti mul'ate jechuudha. Naannoo anoditti mul'ate jechaadha. This rays mean that gaafa current keenya open gaafa ta'u akkasuma high voltage keenya gaafa irratti bannu greenish lightiin kun mul'ate jechaadha. Greenish lightiin kun mul'ate jechuudha. Eessatti mul'atedha ati seen as the anode naannoo anodii kana irratti mul'ata. Kanaaf kalariin magariisti amma nutti mul'achaatiin hin jiru kun jalqabarra hin jiru jechaadha. Yoo mul'ate jalqabarra maal qofa qabna anodees keessa tiibii kana insert gooneerra kaatodii as weelaas keessa insert gooneerra namichi kuni. Then gaafa electric current kun gaafa irratti yookiin gaafa banamu when it become turned on this light is seen as anode. Naannoo anoditti greenish kalariin magariisaa kun naannoo anoditti mul'achuu jalqabe jechaadha. This rays that greenish light which is seen at the anode which we call as cathode rays. Cathode rays jennee ni waamna jechaadha akka ibsa namicha kanaatti. This cathode rays follows from the cathode toward the anode. Cathode rays ittiin kun immoo isheetti line of light akkasuma beam of light kun jechuudha. Eessa gara kamitti yaadinu jedhe lookit gaafa current keenya banamu greenish light kun akkasuma beam of light kun uumamteetti. This follows from the cathode to the anode. Gara kanatti follow gootii jedhe. So experiment irra jira namichi kun. Dhuma experiment kanarratti immoo maal argata ishee haa kaasu. So they follow from the cathode toward the anode in straight line and cathode irratti gara anoditti follow gooti. Maaltu cathode rays kun which is a beam of light gara sanatti follow gooti. When some of these rays pass through a hole they form a beam or line of light. A beam of light sana fudhanne immoo if you pass or if you allow to pass through the hole qaawwa ta'e tokko keessa ta'u akka ishiin dabartu goone mean that such a way lookis qaawwa jiru kana keessa beam of lightness keessa ta'u kuni yoo hoolii yookiin qaawwa xiqqishuu keessa akka ishiin dabartu yoo goone maallu kennite jira it forms a beam mean that line of light beamii wayinuu kenniti mean that the line that follows in straight line ifa straight line irra kanneen ta'e tokko nuu kenniti. Look it procedure namichi kun ittiin electronii discover godhee ilaaluuf deemaa jira targeting keenya kana waan kanaaf Thomson found that the beam was deflected or bent by both electric field and the magnetic field. And if beam maal jenneerra ishee kana jenneerra here it is. When this line of light or when these cathode rays allowed to pass the hole keessa akkasuma qaawwa xiqqishuu keessa gaafa akka dabartu gaafa goonu a beam of light umteeneera. A beam of light means that line of light umteeneera. Uumeera kunooti. Amma greenish lightiin kun uumameera gaafa electric current keenya turned on gaafa goonu gaafa immoo qaawwa keessa qararbu gaafa goonu it forms a beam of light means that a line of light beamii kana akkasuma tarara wayii tokko uumteetti. Kanaaf wanti kun beam of lighting kun akkasuma line of lighting kun gaafa electric field yookaan magnetic field faana around gaafa tan akkasuma gaafa walitti gaafa
dhiyeeffamanii that can be bent or deflected both by electric in the magnetic field. Maaliif bend taati? Maaliif sarara irraa magnetic fieldiidhaan attract yookaan bend taati? Maaliif electric fieldiidhaan sarara irraa bend yookaan attract taati? Yoo jenneti yoo ilaalle chargii wayii qabdi jechaadha. Chargii wayii qabdi. So in electric field the beam bends away from the negatively charged particle. Beamittiin kun yoo ilaalle beamittiin kun shettiini qaawwa keessa dabarte kun jechaadha. Electric field wanta negatively charged ta'e tokkotu naannoo isaatti finne fakkeenyaaf rockets. This one is the negatively charged particle. Wanti negatively charged ta'e otoo beam of light kanatti dhiyeeffameeti. Akkasumas kun immoo wanta positively charged ta'e beam of light kanatti gaafa dhiyeeffamu electric field kun wanta kanarratti dhiibbaa qaba jechaadha. Mee dhiibbaa akkamii qaba? Dhiibbaa akkamii qaba yoo jenne remember this one is known as what? Cathode rays. Isheen kun cathode rays jenneera. Cathode rays ittiin kun immoo electric field isa negatively charged ta'e irraati maal ta'e isa positively charged ta'e irraati maal ta'e isin immoo gaafa kaasnu in electric field the beam bends away from the negatively charged plates. Isa negatively charged irraati maal taate bend away irraachi jallatti and toward the positive charge it is attracted. Gara wanta positive charge itti maal taate attracted taate jechaadha. And that's bends toward the positively charged and bend away from the negatively charged plates. Maaliif isa negative charge irraati bend away taate? Maaliif isa positive charge itti immoo bend toward it maaliif taate? Charge wayii waan qabduuf asirraa maal hubachuu dandeenya? Maal hubachuu dandeenya? Wanti kun charge negative qabaachuu isheeti jechaadha. Charge negative waan qabduuf isa negatively charged plate ta'e kanarraati bend away taate jechuudha. Here is the negatively charged plate around this beam. It is bent away from this negative charged plate. Again, it is bend toward the positively charged plates. Gara isa positively charged itti immoo itti bend taate, itti jallatti. Kun maal conclude nu goosisa? Kuni wanta inni conclude nu goosisu keessaa tokko. Thomson concludes that the cathode rays consists of a beam of negatively charged particles. Wanti ittiin negatively charged particle qabaachuu ishee yeroo agarsiisa. Which he called as electron. Maaliif jennaan kan ishiin wanta negatively charged irraati bend away taate waan maal qabduufi negatively charged particle waan qabduuf jechuudha cathode rays. Kanaafuu that cathode rays consists the beam of negatively charged particles which he called electron. Kanaaf haala kanaan electronii discover godhe jechaadha. Look it, both magnetic field and electric field has effect on the cathode rays jenneera moo jalqabarratti. Cathode rays irratti electric fieldinis magnetic fieldinis dhiibbaa geessisuu danda'a jenneera. Electric field ilaalleera. Electric field irratti electric field cathode rays irratti dhiibbaa kan geessisa jenne that cathode rays bend toward the positively charged plates and bend away from the negatively charged plate. In magnetic field, the beam bends toward the south pole. The south pole is maal taati bend taati. Look is the beam means that the cathode ray bend toward the south pole. The south pole is attract taati. Here it is. Here is the cathode rays. Look it. Cathode rays in keessa ishee kanarra magnetic field keessatti gaafa laallu cathode rays in keenya. This one is our cathode rays or the beam or the line of light. Then it is the south pole of magnet. The south pole of magnet in Kenya Mojigan. So to the south pole of the magnet, here the beam or our cathode rays bend toward it. So the beam bends toward the south pole. Kun south pole of magnetic field Kenya. Look it. Gafa asmo gafa from this, it is the north pole of the magnet. So this beam or the rays bend
away from it. So the cathode ray become bend away from the north pole of the magnet. Now, kana conclude kuni jecha enu Thomson experiment isa keessatti. When we come to the charge in the mass of electron, Thomson was able to calculate the ratio of the mass of electron to this charge. Means that mass to charge ratio namichi kun calculate gochuu danda'e, which was found to be this much. Hojii isaa keessatti electronii erga haala kanaan discover godheetiin wanta inni dhiyeessaa tokko, he was able to calculate the ratio of mass of the electron to this charge, which is this much. So in 1909, Robert A. Millikan measured that the charge of an electron is this much. Electron tokkoon shimmoo charge aga kana akka qabdu, which is minus 1.602 times 10 to the power of minus 19 coulombs. So by using these to determine value, means that the charge of the electron as well as mass to charge ratio kanarra dhaabanneti maal conclude gochuuti hin dandeenye. He used this value. What value? This value means that the mass of electron to this charge and the charge of the electron. Value kana lamaan irra dhaabate. He used this value in Thomson's mass charge ratio to calculate an electron's mass to be this much. Mee waliin haa ilaallu wanta kana akkamitti mass of electron kana dhufe kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Here we say that the ratio of mass of electron to this charge is this much in here. We say that the charge of electron is this much. Charge electron immoo haga kana jennee. So here we say that the ratio of mass of electron to this charge is this much more jennee. Here the charge of the electron is determined to be this much, and the ratio of mass of electron to this charge is this much jennee. Again, mass determine gochuu dandeenya kanarraa. Kanaaf when we determine the mass of electron kana gaafa cross goonu maal arganna? The mass of electron is equal to the charge of the electron, means that this one, the charge of the electron times the ratio of mass of electron to its charge, which is this one. Gaafa determine goonu mass keenya qobaattan bifachuudhaaf jechaadha. So value kana gaafa xumuru maal arganna yoo jenne, the mass of the electron become what? The mass of the electron become what? 9.109 times 10 to the power of minus 31 kilogram in ta'uusaa arganna jechaadha. Another point is radioactivity in the discovery of the nucleus. Discovery of the nucleus keessatti radioactivity maali qabdi jennee kaasnee ilaallu. So radioactivity jechuun mataan isaa maali? Radioactivity is the phenomena of unstable atoms in nucleus emitting spontaneous energy in the form of particles or radiation as they undergo radioactive decay. Look it. Substance in tokko gaafa nucleus isaa unstable gaafa ta'u. Substance in tokko nucleus isaa unstable gaafa ta'u, it undergoes emitting spontaneous energy. Energy emit godha, which is spontaneous energy, maybe in the form of particles or in the form of radiation. So such phenomena, what phenomena? Emitting spontaneous energy due to what? Due to it is unstable nucleus. This condition is known as what? Radioactivity jennaan. Radioactivity jennaan. Ateemii ta'e tokko qabna. Ateemiin sun nucleus isaa unstable dha yoo ta'e, it undergo what? Emitting spontaneous energy. This phenomena is known as what? Radioactivity jennaan. So maaliif immoo energy can spontaneously emit godha yoo jenne, since it is nucleus is what? Unstable. During emitting spontaneous energy, it undergo radioactive decay. Kana gaafa godhu spontaneously energy isaa immoo emit gaafa godhu radioactivity decay geggeessa jechuudha. Radioactivity decay geggeessa jechuudha. Kanaaf radioactivity decay immoo gaafa jennu mataan isaa maali? Radioactivity decay. Yookiin sitti maal jennirra?
ateemiin tokko nucleus isaa stabili miti yoo ta'e nucleus isaa stabili miti yoo ta'e ati undergo emitting energy spontaneously jenneerra. Yeroo kana immoo radioactivity decay gaggeessaa jenneerra. Maal radioactivity decay kun mataan isaa? Radioactivity decay is a nuclear reaction in which an unstable atomic nucleus spontaneously break down into different nucleus or nuclei by emitting ionizing radiation. So, nucleus in sun stability miti yoo ta'e spontaneously energy emit godha jenneerra. Gaafa spontaneous energy immoo emit godhu it becomes breakdown into different nucleus. Nucleus biraatti breakdown ta'uu danda'a jechaadha by emitting radiation. Amma qabxii keenya jalqabaa faana gaafa wal qabsiisnu unstable ateemii qabna. Ateemiin sun spontaneously energy emit godha jenneerra. Gaafa spontaneously immoo energy emit godhu it becomes decay or breakdown caccabaatiin dhufa jechaadha. When it become breakdown into different nucleus, gara nucleus biraatti nucleus haaraa uumutti deema jechaadha. Nucleus haaraa uumutti deema jechuudha. Such elements that undergo radioactivity decay by emitting energy are known as radioactive element jennee kaasna. Elementoonni akka kanatti sababii nucleus isaanii unstable ta'eef spontaneous energy emit godhan kun spontaneous energy emit gochaa dhufuudhaan become undergo radioactive decay burkutaa gaafa dhufan nucleus haaratti gaafa gara nucleus haaratti gaafa breakdown gaafa ta'ani elementoonni wanta kana gochuu danda'an radioactive element jennaan. Eenyu fa'aa hojii kanneen akka uranium fi radium akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya jechuudha. Remember this emitting energy takes place spontaneously. Wanti kun spontaneously gaggeeffama. When those radioactive elements undergo radioactive decay, elementoonni akka kan radioactive ta'an gaafa radioactive decay gaafa gaggeessan mean that gaafa nucleus isaanii decompose akkasumas breakdown ta'e gara nucleus haaraatti uumutti gaafa dhufu 3 types of radiation emitted during radioactive decay. Radiation gurguddoo sadii akkasumas 3 types of radiation emit godhu jechaadha. Inni jalqabaan alpha rays dha. The first one is alpha rays. Amma consequence qabxii keenya yoo ilaalle unstable ateemii qabna. Unstable ateemii qabnu kun immoo it become radioactivity decay gaggeessaa dhufa. Gaafa radioactivity decay akkasumas radioactive decay gaggeessa gaafa jennu nucleus isaa burkutaa dhufuudha akkasumas breakdown ta'aa dhufuudha. Nucleus isaa gaafa burkutaa gaafa akkasumas breakdown ta'aa gaafa dhufu gara nucleus haaraa uumutti dhufa. Bifa kanaan gaafa nucleus haaraa uumu radiation naturally emit that there are 3 types of radiation that emitted during radioactive decay. The first one is alpha particle or alpha rays. So this alpha ray consists positively charged particles which is called alpha particle. Look at malimmo qaba jennee positive charge qaba jennee alpha rays immoo positive charge qaba. Kanaaf positive charge qaba gateeti maaltu deflect isa gochuu danda'a. Maaltu bee karaa isaarraatti repel isa gochuu danda'a. Kan ofirratti dhiibuu danda'u yoo maaltu fuuldura isaa akkasumas naannoo isaa jiraatedha. If there is a positively charged plate, maaliif the same charge repel each other in one way. So these alpha rays can be deflected by positively charged plates. When the positive stage deflects the gochuu since the same particles having the same charge can deflect each other one way, repel each other one way. The next ray that can be generated or produced when a given element undergo radioactive decay is beta rays or beta particles. These beta particles are negatively charged. Beta particle in primordial want a negatively charged. It can be deflected by negatively charged plates. Why for? Because here we say that
the beta particles or beta rays constitute negative charge particles in around. No one negative charge of case this negative charge can be deflected by negative charge plates. These beta rays have high speed. Gafa emit gafa though. Radioactive decay in nucleus in sunga gives gafa radiation gafa emit go. That's why it has high speed. The second rays that can be generated when a given element undergo radioactive decay is gamma rays. They have no charge. Charging positive charges with negative charges with. They have no charge and are not affected by electric field and magnetic field. If charging it can be not affected by both electric field and magnetic field. They have high energy good relatively gamma rays, beta rays, alpha rays, and relatively these gamma rays have high speed. Speed good. So here is one example of radioactive substance. So when we say radioactive substance the substance that can undergo radioactive decay. Nucleus is unstable one thief. Substance in energy spontaneously emit which can cause more nucleus become breakdown to radioactive substance. So radioactive substance in Kunumuga decay at generates 3 rays or 3 radiation which is alpha radiation, gamma radiation, and beta radiation So when this become emits the radiation, there is the negative charge plates around these rays generated by radioactive substance and positively charged around it. Here is what the beta. We see that beta has what negatively charged particle. Beta ni more charging sa negative. So it attracted toward what the positively charged plates. While we see that alpha is positively charged. So this alpha particle attracts toward the negatively charged plates. Malif alpha and positively the what negative charge around Sagamu Grasanati attracted by each other. Represent this gamma. See that gamma particles have no charge charging engineer. So it can't attract toward the positive charge plates as well as it can't attract toward the negatively charged plate. So it follows without bending with the two plate can lamani to bending yaba jicha. Mega cannot abani alpha ray, gamma ray, beta ray cannot abani a coming nucleus in discover it has come to the discovery of the nucleus. Our target is to discuss how the subatomic particles discovered. Discovery of subatomic particle. So akkamta electron discover kudamte cathode tube fedame Thomson akkamta discover ko ilalir miyammo alpha particle, gamma particle, beta particle radioactive decay argam kanatti mo fayyadamni akkamin akka subatomic particle bra nucleus in akkamta discover tati mo biya ilalu. So Thomson proposed plan padding model for the atoms in which electrons and protons were randomly distributed like plan parts. Means that the atomic model proposed by Thomson was such a way in which this like that of plan padding means that in which electrons and protons distributed randomly. Kana keessatti electron fi proton akka modela Thomson fayyadamu yaalatti electron fi protonin randomly distributed plan padding model gaafa jennu randomly fakkeenya asitti ilaalle electroninis protoninis wanti positive charge qabus negative charge qabus randomly
walkeessa akka distribute ta'etti kaasa. Like plan padding akka wanta walkeessa makamiitti positivenis negativenis akka walkeessa makamiitti modela akka kanaatiin fakkeessinaa jedhe. Thomson proposed plan padding model for atoms in which the electrons in the protons were randomly distributed like that of the plan padding. Akka kanatti wal makanii garuu actually akka kanatti wal makanii taa'u mi'a ilaalu. In 1911, Rutherford worked with Thomson to test his model. Model isaa maal jedha? Electrons in protons were embedded or randomly distributed through each other like that of plan padding model jedhe. Bara kanatti immoo this year Rutherford worked with Thomson to test that model. Modelatti sana test gochuudhaafi experimentii Thomson faana waliin hojjeta jechuudha. So in his experiments, positively charged particles, alpha particles, were aimed at a thin sheet of gold foil. Gold foil kana akka matter tokkotti fudhate akka substance sample of substance tokkotti fudhateetu maal apply irratti godhe alpha particle kana apply irratti godhe jechuudha. So these alpha particles were aimed or applied at a thin sheet of gold foil. Gold foil kun remember akka maalitti akka maatarii keenyaatti jechuudha. Small matter akka sample of matter itti fudhateetu maal irratti apply godhe. He aimed these alpha particles on the gold foil. Gold foil kanarratti alpha particle kana apply godhe jechuun like that. Suura kanarraati yoo ilaalle jechuudha. Here is the sample. And here is the beam of positive particles, which considered as the alpha particle. Alpha particle in kuni, assuming this one as what? Assuming this one as a gold foil. Material in kuni locate. Material in kuni akka maali keenyatti akka gold foil keenyatti. Akka sample irratti ishee irratti maal apply godheeti alpha particle kanarratti apply godheeti jechuudha. Gaa experimentii kana keessatti maal godhani gold foil kana fudhatanii assuming this one as a gold foil kana assume godhaniitu gold foil kanatti maal apply godhan jechuudha. A beam of positive particle kun maayini alpha particle jechuudha. Kanaaf apply irratti godhan. Gaafa apply irratti godhamu Rutherford found that maal argi gold foil amma kanarratti sample amma kanarratti alpha particle apply gaafa irratti godhan. Remember that the alpha particles has a positive charge. So at the center of the gold foil, some alpha particles deflected in small. If you deflected so much and if you redirected back, most alpha particles pass through the gold foil. Look, alpha particle isaan irratti experimentii kana keessatti alpha particle gold foil irratti isaan apply godhan isaa kana jechuudha. So achirraa maal argireeyyuu experiment kana keessatti maal argee some of these alpha particles rebounced back duubatti deebi'e. Some reflected. Look it inni kaan duuba deebi'e. Inni kaan immoo direction isaa gaggeesse deflect ta'e. And the others pass through this sample. Kaan isaan immoo sample kana keessa darban. Maaliif ilaalla? At the center of the gold foil, some alpha particles deflected. Muraasni isaanii deflect ta'an akkuma suuraa maraatti ilaalle. If you deflect so much, kaan isaan immoo sirrumatti guddaa deflect ta'an. And if you redirect back, muraasni isaa immoo duuba deebi'e. Look it. Muraasni isaa, here this one. You will see this arrow. Xiyya kana yoo ilaalle haggi ta'e isaa maal ta'uu nu agarsiisa? Rebounce ta'uu isaa nu agarsiisa. Duuba deemuu isaa nu agarsiisa. Hammi ta'e immoo deflect ta'uu isaa nu agarsiisa. Akkasumas karaa isaarraa dhiibbamuu isaa maaltu deflect ta'u? Remember, this alpha particles has what? The positive charge. So what deflects this one? What deflects this alpha particle? What rebounds these alpha particles? Maaltu deflect ta'uu jechuu danda'a? Alpha particle kun positive charge qaba.
yoo charge akkamii qabaatedha wanta kana deflect gochuun. Obviously yoo wanta jiru kun wanta centerii kanarra jiru yoo positive charge qabaatedha jechaadha. In most of the beam of the alpha particles pass through the gold foil. Gold foil kana keessa bal'aan isaa akkuma aaroo kanarraa arginu look this one yoo ilaalle darbanii yoo keessa few of them rebounds back and most of them passed through that sample. Asirraa maal conclude godhe Rutherford? Most of the space in the theme is empty jedhu conclude. Malirraa hubate due to most of the alpha particles pass through that gold foil. Bal'aan isaanii keessa darba waan ta'aniif achirraa maal hubate wanta rebounds isa godhu hin argamne jechaadha bal'aan isaa. So since most of the alpha particles pass through that gold foil, this indicates that most space in a theme is empty conclusion jedhu dhagaye. Another data academic Institute of Atemi doesn't mal furni gold foil keenya furni jechaadha. That the gold foil has a positive center which Rutherford names as a nucleus. Positive center qabaachuu maalirraa hubate namichi kun? There is a positive center jedhe. Maalirraa hubate? Remember that from the figure. What rebounds back is occurred at the center. Alpha particle in rebounds goote eessatti rebounds goote figure sanarratti ni yaadanna as a center itti kan rebounds goote. Kanaaf maaltu alpha particle sun maal qaba? Positive charge qaba. Positive charge kan immoo kan rebounds gochuu danda'u yoo maal qabaate wanti suni yoo positive charge qabaate jechuudha. So the positive charge core is responsible for deflection and the bouncing back of the particles. Alpha particle deflect taatiifis rebounds taatiifis kan sababa ta'uu danda'e yoo wanti rebounds goote sun wanti rebounds gochuu dandeessu sun positive charge yoo qabaate qofaadha jechuudha. Maaliif alpha particle positive charge jedhama. So the positive charge core is responsible for deflection and the bouncing back of the alpha particles. The space occupied by the heavy positive center, which he named as nucleus, must be very small. Maalif iddoon wanti positive hin qabatte jirtu sun iddoon nucleus hin qabatte jirtu sun jennee jalqaba. The gold foil has a positive center which Rutherford named as nucleus jennee. Isheetu alpha particle rebounds godhe waan taateef. So the space occupied by the heavy positive center means that occupied by the nucleus must be very small. Maalif? This one is concluded. Iddoon nucleus hin qabattee jirtu space hin qabattee jirtu baay'ee xiqqoodha jedhe. Why? Because this one is understood from that most of the alpha particles pass through that gold foil. Gold foil is against alpha particle majority isaanii maal ta'an keessa darbaniiru. Keessa darbaniiru jechuun immoo iddoon nucleus hin qabattee jirtu iddoon positive center nucleus hin qabattee jirtu suni bakkee baay'ee xiqqishoodha. Otoo bakkee baay'ee argamne qabattee jirti ta'eeti iddoo baay'eetti alpha particle sun rebounds akkasuma deflect godha ture jechaadha. But most of the alpha particles pass through the gold foil. Some of them rebounds back and some of them deflect. So kun muraasti rebounds ta'uu fi muraasti deflect ta'uu maal nu agarsiisa? Iddoon nucleus hin qabattee jirtu baay'ee xiqqishuu ta'uu ishee nu agarsiisa jechaadha. When you come to the discovery of the neutron, neutron was also discovered by alpha particle scattering experiments. When beryllium metal is radiated with alpha rays, that's assuming beryllium metal as what's the sample. When it is irradiated with alpha particle, beryllium metal kana akka sample of matter itti fudhanne yoo alpha particle gaafa irratti radiate gaafa godhu akkasuma apply gaafa irratti godhu it emitted strong penetrating radiation. After this radiated with alpha particle, it re-emits strong penetrating radiation. Radiation bra
emit godhe jechaadha. Erga kamiti the alpha particle irratti irradiate ta'eeti godha jechuudha. So this penetrating radiation ini yookiis immoo strong penetrating radiation ini beryllium metallic kun emit godhe kun immoo jechaadha. This penetrating radiation gaafa jedhu. The radiation emitted by beryllium metal after it is irradiated with the alpha rays, it means that. So this penetrating radiation was not deflected by electric field as well as magnetic field. Maaliif wanti sampling kun emit godhe kun penetrating radiation kun maaliif electric field dhaan affected hin taane waan charging qabeef obviously kanaafu auto charge qaba ta'eeti electric field dhaan affected ta'a. But that radiation was not affected the electric field means that it is assumed to be the gamma rays. Want some gamma rays. Malif jinira want if gamma rays malinka want if charging up want if dichada. So in 1932, Chadwick shows that this penetrating radiation consists of a neutral particles called a neutron. Jenera maalif beryllium metallic kan irratti fudhate maal irratti apply godhame alpha particle irratti apply godhame alpha particle gaafa irratti apply godhamu re-emit godhe deebisee penetrating radiation energy guddaadha waasii tokko keessa penetrate gochuu hin danda'u deebisee re-emit godhe sample of metal in sun. That emitted penetrating radiation not affected by electric field genera. Why for? Because it has no charge. Charging qabu mootaanani electric field itin affected ta'u waan ta'eef jechuudha. So this penetrating radiation that emitted by the beryllium consists of a neutral particle. Neutral kan jenneef marra kaayeti electric field itin affected ta'ani waan ta'eef. So this one is known as the neutron. Halakanan discover neutron. So neutron has a mass almost identical to that of the proton. Massin protonin qabdu fi massin neutronin qabdu relatively hamman walitti dhiyudha jecha. Almost identical. So the mass of neutron is around 1.6749 times 10 to the power of -27 kilogram, which is about 1,840 times the mass of the electron. Mass electron chala. Mass in neutron and proton guddaadha jechuudha. This much times chala guddaa ta'uu isaa nu agarsiisa jechaadha. Qabxii keenya har'aa keessatti, qabxii keenya ittaanu keessatti Mindach part 3 keessatti immoo makeup of the nucleus ilaalla jechaadha. Egaa isinis haga amma channelicha subscribe hin goone yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii taasisan jenna. Maatii taatan viidiyocha like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatiin hin jenna. Qabiyyettaan hanga wal arginutti fayyaa nagaa taasisan jecha kanarraa kanumaan xumura. Learn smart, shine bright. Goodbye.